Anni bilisummaa Oromoo Woboon Orroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa fi Daaduutti humnoota mootummaa barbadeessuun magaalota lamaan magaalaa Kombolchaa fi Daaduu dhuunfachuu maddeen keessoo waraana bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Guyyaa har'aan tanaa bariirraa kaasuudhaan Orroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruutti lolli guddaa Woboodhaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa ooluudhaa fi dhukaasni humnoota lamaan gidduutti baname kan meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa ture akka ta'e jiraattoonni naannichaa himana. Wal waraansi Woboodhaa fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru ittuma fufuudhaan aanaa Abbayaa Cuummanaa kan magaalaa Fincaa keessattis ammoo Woboon waraana hedduu barbadeessuun magaalattii galee jiraachuu maddeen naannichaa gabaasanii jiru. Yeroo lolli guddaa Woboodhaan magaalaa Daaduutti gaggeeffamaa turetti mootummaan ammoo dirooniidhaan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf haleellaa qilleensarraa raawwatus waraana bilisummaa Oromoo Woboo magaalattii irraa duubattis deebisuu hin dandeenye Woboon magaalattii dhuunfatee jira. Woboon ittuma cabsuudhaan magaalattii galuun kaambii waraanaa qarqara magaalaa Daaduutti argamtu to'achuun magaalattii dhuunfatee jiraachuunsaa kan barame. Woboon lola Orroo Guduruu Wallaggaa Daaduutti gaggeesse kanaan raayyaa ittisa biyyaa kifli xoorii tokko ammoo guutumattuu barbadeessuun daaraa botora godhee jiraachuunis himamee jira. Lolli magaalaa Daaduu Kombolchaa fi Abaabotti gaggeeffame humna qilleensaa kan dabalate hoggaa ta'u magaalaa Kombolchaattis haleellaan diroonii si'a lamaa ol ammoo raawwachuun isaatis gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon loltoota mootummaa bilisiginnaa harka kennatan dhibbootaan lakkaa'aman walitti qabee jiraachuunis kan himame. Lola kanaaf mootummaan guutumattuu niitoorkii iddoo lolli itti gaggeeffamaa jirutti cufuun isaatis gabaafamee jira. Helikoophtarri hedduun Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa akkasumas Orroo Guduruu aanaalee hedduu keessaa qarshii miiliyoona dhibbootaa ol baankoota iddoo lolli itti gaggeeffamaa jiruu fi itti adeemaa jiru keessaa baasuudhaaf ture dhiisii akka baheetu himama. Haleellaa rokkeetii Woboo sodaachuudhaan ammoo akka baqaates gabaafamee jira. Ergasii xiyyaaronni lolaa SU 27 fi MiG 29 konkolaataa waraanaatii fi taankota tokko dabalatee meeshaalee gurguddoo humni raayyaa ittisa biyyaa Woboodhaaf ammoo dhiisee baqate rukutuudhaanis barbadeessaa jiraachuun himamee jira. Humni qilleensa Itoophiyaadha meeshaa raayyaa ittisa biyyattiidha sardamnaan lakkisee duubatti deebi'ee ammoo rukutuudhaan barbadeessee akka waraanni bilisummaa Oromoo Woboon hin fudhanneef wajjin ala gochaa jiraachuunis himamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa lolaa deemaa jiru kana hafuura ifitti qabuudhaan callisuun waraana bilisummaa Oromoo Woboo firraa ittisuu malee ifatti haga lola guddaa waraana bilisummaa Oromoo Woboo fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti lixa Shaggara Shukutee Adaa Bargaa Salaalee Alii Dooroo fi warra jaarsootti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo Woboon injifannoo argachuu hime. Lolli waraana bilisummaa Oromoo Woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiddu galeessa keessatti hammaachuudhaan ammallee akkuma itti fufetti jira. Lolli jabaan lixa Shaggar keessatti ammoo guyyaa lamaaf Woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru kaleessarraa kaasuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan kan dabalame hoggaatu ammoo Woboon lola kanaan injifannos gonfachuu kan beeksise warshaa simintoo tokkos to'annootaa jala galchuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessa keessatti lixa Shaggaritti biyyatti makuudhaan injifannoo guddoo argate fuulduratti adeemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kan beeksise. Humnoonni mootummaadha ammoo jidduma galeessa keessattis rookeetiiwwan darbachaa jiraachuun kan himame. Rookeetiiwwan waraana bilisummaa Oromoo Woboo ittiin if duuba deebisuudhaaf humni mootummaa Abiyyi Ahmad dhukaasaa jiruun qonnaan bultoonni danuunis akka baalaatti harcaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon ammoo lixarraa kaasuun hamma jiddu galeessaattis lafa guddoo qabachuudhaan lola gaggeessaa jiraachuus kan beeksise. Lola jabaa yeroo ammaan tana jiddu galeessa
keessatti gaggeessaa jiru lixa shaggarittis injifannoodhaan goolabii akka jiru kan beeksise Alii Dooroo fi warra jaarsootti kan taasifame kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kumootamaan kan lakkaaman barbadeessuudhaan dhibboota hedduu ammoo biyyatti makuudhaan meeshaalee gurguddos irraa boojuudhaan injifannoo argatii akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin kan beeksise lola jabaas kibba Oromiyaa Gujii Bahaa dabalatee akkasuma gama biraatiin Wallagga Lixaatii fi Wallagga Bahaattis gaggeessaa jiraachuu kan hime humnoota mootummaatii wajjin addoota waraanaa hundattuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo gurguddoo ammaan dura mul'atee hin beekne gonfachuudhaan fuuldurattis adeemaa jiraachuu beeksisee jira. Oromiyaa keessatti lolli lafoo fi meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiru kisaaraa guddoon nurra qaqqabsiisus abdii hin murannu ittuma adeemna jechuudhaan ammoo ajajaan waraanaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmaditti dubbachuun isaanii kan dhagahame akka guutuu biyyattiitti ammoo humnoonni waraana biyyattii gama giddu galeessaatti dhufuudhaan torbee kana ammoo lola guddaa jalqabuudhaafis akka jiran kaasanii jiraachuun isaanii saaxilamee jira. Humnoonni waraana biyyattii gara bahaatti argamanii fi akkasuma giddu galeessa jira wal ta'uudhaan waraana guddaa giddu galeessa Oromiyaa naannoo Finfinneetti gaggeessuuf akka jira lafoo fi qilleensarraanis dhagahamee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Mootummaa fi WBO gidduutti ammoo erga mariin marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalaa'e as kan durii caalaa hammaachuudhaanis yoo itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola giddu galeessa keessatti gaggeeffamaa jiruun haleellaa gurguddoo raawwachuudhaan humnoota mootummaa hedduu barbadeesse dhibbootaan kan lakkaaman boojuudhaan kumoota ammoo achi buutee gochuun biyya Oromiyaatti makee meeshaalee gurguddoo marfii mortaraa fi akkasuma ammoo rokkeetiiwwan garagaraatii fi akkasumatti illee dishqaa fi kanneen biroo boojuudhaan mul'isee jira. Ergasii ammoo mootummaa jiddu galeessaatti mootummaa federaala Itoophiyaa kan akka malee naasise lolli giddu galeessatti gaggeeffamaa ture kisaaraan irraan gos duubatti irraan jennu abdii murannu hagadhumaatti lollee ammoo diina keenya ni injifannaa isinis humna keenya kana cinaa dhaabbachuudhaan ummata biyyattiitii fi akkasuma bulchitootaaf waamicha gochuu qabdan jechuun Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa muummicha ministeera isaanii Abiyyi Ahmad ammoo kan gaafatan muummichi ministeeraa kaabinee dabalatee pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa hangafee ammoo qondaalonni nageenyaa hundi isaanii lola torbee dhufu kana giddu galeessatti gaggeeffamuuf deemu irratti hirmaachuu akka qabanis ammoo dhaamsa isaanii dabarsanii fi jiraachuun saaxilame. Lolli kunis gaggeeffamaa kan jiru erga mariin fashalaa'ee ajajoonni WBO biyya alaa jiran biyyatti deebi'uun isaanii hafee kan dhagahame oggaa ta'u kanaan duraas ammoo WBOn lola guddaa nurratti bananii turan humnoonni mootummaadhaa kan jedhan dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Herreega dogongoraa fudhachuudhaan ajajoonni waraanichaa biyya alaa jiran biyya keessan jiran amma barbadeessina WBOn cabsina jechuudhaan lolatti kan galan caccabanii burkutaanii daaraa botoratan jechuudhaan ammoo kan dubbatan ammas herreega dogongoraa kanaan dura fudhatanii turan sanitti deebuudhaan baduuf adeeman jechuudhaan Odaa Tarbiitis humni isaanii ammoo qophii ta'uudhaaf diina ofirraa qolachuu fi Oromiyaa keessaa humnoota mootummaa barbadeessee baasuuf akka jiru dubbachuun isaanii kan dhagahame. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru giddu galeessa qofatti kan hammaate otoo hin taane kibba Oromiyaa lixaa fi akkasuma haga bahaattis gaggeeffamaa kan jiru. Loloota bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa jiru kanarratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn
injifannoo gurguddoo gonfachuudhaan kan durii caalaas meeshaalee gurguddoo hidhachuudhaan daandiilee gurguddaa yoo qaxxaamuru magaalota yoo to'atuu fi akkasuma humnoota mootummaa booji'ees daglagalchee bosonaa fi gandoota baadiyyaa magaalota keessa yoo yaasus mul'atee jira. haa ta'u malee mootummaan lola torbee kana jalqabuu deemu kanaan ammoo woboo giddu galeessa keessatti injifachuuf hin jira jechuudhaan fiild maarshaalicha fi muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad marii isaanii gaggeessanis iccitiin miliqxee baate kun ammoo lola kana gubbatti humnoota isaanii gara 100,000 olii ta'u hirmaachisuudhaafis akka jiran saaxilameera.